Bikilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruu ni jaba. Keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Kajeelloon ganama dafaa dhaqqaba. Abdii booru si khatti waaru dhaloota garroo. Daa'imni xiqqoo namuufoo michuu biyya fagoo bara haa irra wal garroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Akkam jirtu ijoollee OBN Gaamee kan daawwattan Abdii Booruu anaa fi Feeniitiitu wajjin turaa nu daawwadha. Akkam jirtu daawwattoota OBN Gaamee kan daawwachaa jirtan qophii Abdii Boruuti. Egaa qophicha wajjin kan isin faana turu ammayraa amma nuriyaa arraas daa'ima xiqqoo lama qabadde isinii dhufeetiin jira. Daa'imman tanaa wajjin taphachaati wajjin turraa hanga xumura qophii teenyaatti nu faana turtii gaarii. Mee maqaa keenyatti Feenii Taammiruu jedhama. Feenee Taammiruu. Taammiruu noo eenyuti mee? Taammiruu Addunyaa. Addunyaa noo? Addunyaa Daadhii. Daadhii noo? Oh niga itti de afurooftee mee? Sadii nafee? Itti gooti jina paakeetiin. Tolee? Mee ati maqaa keetiin dhagaa maqaa keenyatti? Ililii Taammiruu guddaddu ililiidhaati. Tolee qophii OBN Gaamee irratti si afeerree jirraarraa. Maaltu sin dhagahame mee asirratti afeeramuu keekna? Gammadeera. Hangam takka gammadde mee? Baay'ee. Akkamiin nutti ibsitamee gammachuu deetan? Baay'ee waan ta'eef ibsuu hin danda'u. Tole mee iddoo guumburuun dhufa siin jiru akkamiin eegaa turte mee anillee warraa fadheen dhufe asumaanuu dhiifama siin jecha akkamiin eeyidimee miira sanatti? Baay'ee gammadee tan ture. Waan qopheeffamu qopheessee tan isin eegaa ture. Natilleen akkasi qophootee nu eeguu keetiif galatoome. Mee gaarraan tana namni OBN Gaamee qophii Abdii Boruurra dhufe xiqqoo ni haasawaa waa xiqqoo namatti himaa akkasii tole mee Feeneet kutaa meeqa baratti? Kutaa afuraffaan baradha. Kutaa afur. Umriin tee meeqa sila? Umriin kiyya sagal. Sagal. Sagal hin geenyewaati. Ara sagali. Sagali. Sagal mu. Taaka lama sadi afur shan ja'a torba saddeet sagal. Ati bara waan umriin tee shanii na fakkaata. Inti sagal. Sagal geesse? Ta dhugaa? Kutuma afur jirtam? Hayyee kutaa sadii meeqaffaa baate? Tokkoffaan ba'e. Lamatti yoo? Lammaffaatti illee tokkoffaan ba'e. Takkatti yoo? Takkaffaatti sadiin ba'e. Sadi baate. Akkuma wal deemtuun cimaa dhufte. Akkamitti cimaa dhufte mee abbaa keetiitu galgala waasii dabalamoo harmeetiitu galgala waasii dabalamoo akkamitti cimuu dandeesse mee nutti himi? Abbaan kiyya na qoodchisa. Anis nan qoodha. Atis ni qoodda. Akkamitti qoodtamee muuxannoo akka ta'eetii tana. Silaa ijoolleen kutaa ati barattu keessa kan kun afuraffaa ba'ee jiru kutaa afur keessa kan ati tokkoffaa baatu tama callashaa baatus ni jirtimi dhumarra jechuudha. Mee meeqaffaa fa'aa akkas ba'an? Namoonni ati tokkoffaa baatame waliigalaaf kilaasii keessan keessa yookaan kutaa keessan keessa nama meeqaaf barata? Nama 18. Nama 18. Kan 18ffaa ba'u hin jiru namni? Hin jira. Ni jiraame? Akkamitti 18ffaa ba'e namni sana? Odoon qootiin. Odoo hojii manaa saseeraan hojjetin ba'e. Isaan saniif ati ergaa ni qabdaa garuu? Mee maal jettan? Ergaan kiyya qoodhaa. Qoodhaadha. Akkaataa ati itti tokkoffaa baate kanatti himtu? Qoodheetu maaneetu abbaan kiyyas na qoodchisee na gargaara. Garuu hogguu daree keessa wal agartan sita tokkoffaa baatuu fi nama 18ffaa ba'uusan akkamii hariiroon teessan lameen jidduu jirtu? Waliin dubbistanii nama kutaa 18. Dubbisna malee. Egaa. Dubbisuu wal dubbisna garuu. Atis cimiitii akka kiyya kana tokkoffaa ba'e nama tokkoffaa ba'e barsiisaa yeroo hundi ni jaalataa. Feeneet jaaggoolsin oguu gabboo. Nama kaan san immoo
taa'ee ati si dadhabee mi wajaan namni sun amala garaagaraa fa'aa qaba manattis kutaa keessattis daree barnootaattis nama rabbacha nama jeeqa fa'aadha. Hayyee mee gara fuula duraatti hoo meeqaffaadhaaniin xumuree jettee karoora qabda. Tokkoffuma kanaan itti fufamoo gadiin dhiisa jettee yaaddee ni beekta? Tokkoffuma kanaan itti fufaa jettee tayyaa. Yoo gadhiiste immoo ammas deebiitiin intarviisa godhaa. Yookaan of gaafiinsi hojii taasisaa. Waliin dhiifne wayii wal dhiifna? Mee hoggoo guddatte fuuldura maal ta'uu jaalatta? Dooktarii ta'uun barbaada. Tole maaliif dooktara ta'uu jaalatti? Dooktara irraa dooktara kam taatamee natti himi? Dooktara ispeeshaalistii keessaan ta'uu barbaada. Nama dhukkubsataa isa yaaluufan ta'uu barbaada. Yaa haa jennu abbaan kee maal hojjeta silaa? Dooktara. Abbaan kee dooktara. Harmeen ta'oo? Narsiidha. Narsiidha. Namni kunoo maal hojjetu? Ogummaan hojii isaa maal? Hin qo'atan. Dooktarri Lilli. Shubbisni kee karee fuutuu nu gammachiisee jira. Qo'adhu ati. Tole mee waan gumaafattee ijoollee tanaan ittiin boorsa jettee qabdu yoo qabaatte shaanuu godhime maal fa'aa qabda? Faaruun qaba. Faaruu qabda? Mee faaruu teessan dhageeffannaa qaama. Faaruu odaa. Odaa teessoo abbaa gadaa teessoo abbaa mudaa bakka tumaa seeraa hundaa ulfa keenya gara duubaa dirree haqqa gaaddisa tabbaa si jaalanna maaltu si jibbaa raajii abbootii keenya durii si filannee si eegannee si boonannee odaa. Dirree tumaa dirree gumaa muka uumamaa gaaddisa kumaa muka filatamaa waaqni oromoof kenne dagaagii mul'adhu jiraadhu ammallee dagaagii mul'adhu jiraadhu ammallee. Gosh meenyu si barreessi walaloo bareedduu odaa jetti. Ofii keetii barreeffatte? Wow gara fuula duraatti immoo cimtee waa hedduu abdii baruurraa silaa waa hedduu ergamame gumaachuu dandeessa dhalootaa fi itti fufiinsiin ja'a. Mee feenet mana keessatti maal taphachuu jaalattamee natti? Ishee wajjinan taphadha. Fiigichoo taphachuun jaalladha. Inni kun wayii si jeeqaa galgala. Hin jeequ. Kabajamoon ililleen? Sin jeeqome? Jeeqtu. Akkuma ammaa kanatti amala qabeettidha. Atillee gaafa isirra daa'ima akkanuma turte? Ammas irraa barachuu dandeessisiini? Tole mee maal fa'aa nyaatte si gammachiisame? Waan hundaa nyaata hundaa nan jaalladha. Hundaa'u? Ati ammaan tana maal fa'aa harmee ta'e gargaarta mana keessatti? Daa'ima nan qabaa fi mana sirreessa. Baay'ee gaariidha. Daa'ima qabee namni irraa mana sirreesse hin hafne. Waan guddoodha. Tole yeroo takka immoo ijoolleen baay'een ollaas ni jiranii mana barumsaatis ni jiranii warreen haadha abbaa wajjin gargaarre warreen hin baranne illee ni jiran. Isaan saniinoo maal jettamee feenette? Baradhaa barumsi baay'ee gaariidha jechuu barbaada. Maatii keessanis qarqaaraa. Maatii keessanis gargaaraa. Ergaa gaariidha. Uumama jiru kana keessa mee maaltu si dinqisiisa? Waa hedduu jira gaa uumama kana keessa. Akkasime? Maaltu si dinqisiisa mee natti? Biqiltoota. Biqiltoota. Biqiltoota? Nama. Nama. Akkaatuma namni itti deemu kanaan si dinqaame? Tole samiin akkanatti utubaa malee dhaabbattu tunfaan sin dinqitu? Na dinqiti. Dachiin akkanatti bakka isin itti dhaabbattu nagarree tunfaan? Roobni akkanumatti akka bumbaa banameetti zaafadhe banamee kayyaa zaafadhe akka waan irraa cufanitti cufamu kunfaan sin dinqu? Na dinqa. Takkaa yaaddee ni beektaa garuu? Yaada garuu deebiin arganne. Hayyee saayintistii wayii yookaan qorataa hawaati wajjin amma yooniin samitti si erge gara hawaadha. Maaltu si dhagahama hawaasan keessa yoo deemte amma urmii tanaan? Maaltu si dhagahama?
Nangammada. Ni gammaddaa? Taateewwan uumama adda addaa argita. Haltu si keessa dhufa garuu yeroo san? Yeroo san addunyaa kana arguu kiyyaatti na keessa dhufa. Tole ati achi jirta maatiin kee as jiran obboleettiin ta'e ililleen faana as jiran yaa rabbii kiyya jettee yaaddu gootu. Yaada. Ati samii keessa jirtaa? Isaan lafa jiran yaadduun tun sitti hin dhaga'amtu? Natti dhaga'amti garuu maal gochuu hin danda'an. Waa gochuu dandeessu? Baay'ee gaariidha. Wanni ati gootu hoggus waanuma baateef san gooteeti. Xumurtee akka baate sanitti akkasuma deebita. Akkasii muree? Tole ispeeshaalistii keessaatiin ta'uu fadhaa jetti. Ispeeshaalistii keessaa sayyoo ta'uu baatte carraan biraa haati qabdu maali? Yoo baradhe akkamittan ta'uu didanii? Hodha boo. Barattee? Hogguu hundaa'u imalli keessan ati irra deemnaa wanni ta'uu si dhorku tokkollee hin jiru. Tole? OBN gaammee jechuun maalimi ammas waa si gaafadha. OBN gaammee. Jechuun? Siif maalimi? Anaaf ijoolleen fedhii isaan qaban kan alatti baasanii dubbatanii. Ijoolleen kan fedhii isaanii ittiin baasanii? Hodha. OBN gaammee miidiyaa daa'immanii barsiisaa fi bashannansiisaa kan daa'imman fedhii isaanii ittiin ibsatan. Galatoomii ulfaadhu. Mee jaalala haadhaa fi abbaa keetiif qabdu akkamiin natti ibsitame? Jalqabata abbaa keetiin natti ibsita, achi booda harmee keetiin natti ibsita. Yaa gurri kiyya dafee si dhaga'uu fadhaa beektuuf. Abbaa kiyya baay'een si jaaladha, baay'ee si kabajaa. Galatoomii waan asirra nageessisteef jechuun barbaada. Tole abbaan kee yeroo akkamii si kenname? Yeroo isaarraa inni doktora jettee jirta. Yeroo isaa sanirraa hangamta akkasii qoodeessi wajjin taphatee waa si barsiisee afoolaa, somaal, kanaas galgalaas yeroo biraattis mana barumsaa geessee si deebisuudhaaf. Yeroon inni si qoodu yookaan si wajjin dabarsu maal fakkaata? Feenii meenatti hima? Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Harmeen ta'oo? Harmeen kiyyallee na wajjin baay'ee yeroo ani mana barumsaa dhagalu ishiin na wajjin dabarsa. Irra caalaa. Si wajjin dabarsiti. Galatoomii jennaan asumaanuu. Galatoomii harmeetoo. Dhaloonni lafaa dhufu kun warreen maatii jalaa badanii asoo qananiidhaan mana jiraatanuu hiree biraa mudanii karaarra galanii jira. Magaalaa baay'eetti. Dhaloonni akkasiisan silaa akkam ta'uuf malu mee feeni? Abbaa isaanii fi haadha isaanii jalaa baduun qabaniyyuu isaaf. Amma isaan waan fayyadan jiru odoo haadhaa fi abbaa isaanii bira jiraatan waan baay'ee argani. Haadhaa fi abbaa biratti carraa barnootaa ni qabu. Carraa uffatanii nyaatanii dhuganii bashannananii jiraachuu qabu. Garuu ala deemanii carraan sun ni argama maatiidhaan adda baatee. Ni argama. Jechuun yoo kophaa kee taate eenyus si barsiisa. Miidhamuu jira. Adagaa adda addaa irra bu'u jira. Ijoolleedhaan namni biraa dhahee si ajjeesu jira. Ati asoon baratiin immoo karatti hafuu jira. Asoon fedhin rakkattee nama si gargaaru fa'aa dhabdee hanna baatee namni dhahee si laqaaqu jira. Mee walumaa galatti ijoolleedhaaf bakka kanatti ergaa qoodiif waa xiqqishoo hamma beektu akkasii mul'atutti. Abbaa fi haadha keessan jalaan badinaa baradhaa jechuun barbaada. Baay'ee gaariidha. Ergaan nuu kennitee fi ergaan walii galaati kan qabdu jira. Maal dhaabdaaf mee? Baradhaa abbaa fi haadha keessan kabajaa jechuun barbaada. Ergaa kee walii galaati. Tole mee kutaa afur keessatti maal fa'aa baratta gosa barnootaa natti himi?
gosa barnoota saayinsii, Saayinsii, afaan oromoo, afaan oromoo, ingiliffa, ingiliffa, gadaa, gadaa, ogaartii, ogaartii. Baay'ee gaariidha. Mee gosoota nyaataa aadaa maal fa'aa beektaati? cumboo, Sumaattu keeme hayyee cukkoo, xiqqoo hancoote. hancoote. Tole baay'ee gaariidha. Sirna gadaa ni barattu. Gosa barnootaa gadaa jedhamu jiraame? Gadaa jechuun maal jedhanii nama barsiisan? Gadaa jechuun Oromoon seera ittiin bulu jechuudha. Seera ittiin bulmaata Oromootu gadaa jedhama. Kuush! Ooy! Guddadhu. Tole herreegaa waliin jaalattaa? Kan barnootaa gosa barnootaa hundi keessaa kam sirrii jaalattan? Hunduma. Hunduma jaalatta? Garuu ati qabxii irratti hirrifte kam? Baay'ee isaa hirrifte kam ture? 94 tuqaa meeqaa miti jette? Sadii. Tuqaa sadii mee? Tole hundaa'uu dhibba qabdaare? Miti. Duuba kanaafuu meeqa kan hirrifte sana? Hunduu wal qixaa garuu xiqqoo kanarraa hir'ise ogaartiidha. Ogaartii. Ogaartii jechuun maal isaa ani hin baranne garuu? Ani hin baranne? Maal jechuun ogaartii jechuun? Ogaartii jechuun aartiin jechuun dandeettii waa kalaqu jechuudha. Waa kalaqu. Waan akkamii? Amma fakkeenyaaf waan tokko fakkeenyaaf namni waan adda addaa kalaqa. Waan adda addaa kalaqa. Aartiidhaanis. Aartiin tun waa hedduu keessa jira. Waa bocanii kaasuu, walaleessanii yadaleessuu. Tunillee aartiidhaa mee? Tole. Waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa. Atis nu wajjin turuu keetiif oda guddaa galatoomii. Yaa. Egaa daawwattoota OBN gammee keessaa fi ala teessanii warreen nu hordofaa jirtan hundinuu baga nu faana turtanii galatoomaa isiniin jechaa ilmoon kennaa rabbiitii qaceelloon ganama dafaa dhaqqabaane ergaa mayraati kan daawwachaa turtan qophii abdii boruutii qophicha wajjin kan isin faana ture ammayraa amma nuuree waan inni har'aaf qindeeffadhe asumarrattiin xumuree torban immoo ijoollee akkanaa qaqqacalee tabiraa qabaddeetii walitti deebinaa qophiileen OBN gammee ammas itti fuftii anaa wajjin torbaan walitti deebinaa akka ajaa'ibaatti hangasittu nagayatti. Biqilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruu ni jaba. Keenyaan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Qaceelloon ganama dafaa dhaqqaba. Abdii bohoru si khadii waaru dhaloota agarroo. Daa'imni xiqqoo namuufoo milchoo biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo.